Ishee kan jirtu jecha har'a mata duree tokko sii qabadee dhufee jira. Mata dureen kun waa'ee saatalaayitii irrattidha. Saatalaayitiin seenaa akkamii qaba? Maalirraa ka'ee jedhee yookiin immoo akkamitti hojjetamuu jalqabee fi raammoo akkamitti jiru kan jedhu paartiidhaan isinii hiree isinii qopheessee jira. Kanaaf har'a kutaa tokkoffaasaa waliin ilaala jechuudha. Walumaa gala saatalaayitiin akka maaliif akka inni fayyadu beekamaadha. Fakkeenyaaf daataa yookiin intarneetii yeroo fayyadamnu kan baay'ee nu fayyadu keessaa tokko saatalaayitiidha yookiin immoo daataa bakka yookiin kaampaanii intarneetiin yookiin immoo daataan irraa tiraansmiitii yookiin irraa daddarbu irraa fuudhee kan nu biraan gahu tokko saatalaayitiidha yookiin immoo giddu galeessa ta'ee kan daataa daddabarsuudha jechuudha. Saatalaayitiin telefoonii yookiin immoo bilbiloota garaagaraa yeroo bilbillu kan akka nuti iddoo garaagaraatti konneektii goonu kan nu godhu yookiin kan nu gargaaru kan nu quunnamsiisu saatalaayitiidha jechuudha. Kanaaf saatalaayitiin akkamitti jalqabee saatalaayitii hojjechuun akkamitti jalqabee waan jedhu ilaalaa jechuudha. Saatalaayitiin egaa gosoota garaagaraa qaba. Saatalaayitiin aktiiv saatalaayit paasiv saatalaayit jedhamanii qoodamu. Kuni maaliif aktiiv paasiv ta'an yoo jennee ilaalle jechuudha. Sababoota jira. Sababni guddaan isaan aktiiv fi paasiv jedhanii qoodamanii fi keessaa meeshaalee isaan irratti hojjetaman fakkeenyaaf paasiv saatalaayitiin meeshaalee elektirooniksiin irraa hojjetamu meeshaalee muraasa sababa ta'ee fi yookiin immoo akka aktiiv saatalaayitii baay'inaanii boordoota hedduu elektirooniksii irraa hojjetaman achirra sababa hin jirree fi paasiv saatalaayit jedhamanii beekamu jechuudha. Aktiiv saatalaayitiin immoo sababa elektiroonota hedduu yookiin hedduu ofirraa qabuu fi kan biraa waan inni hojjetu karaa lamaanii daataa tiraansmiit gochuu fudhachuu fi deebisee kennuu sababa danda'u jechuudha. Signaalota garaagaraa. Paasiv saatalaayitiin garuu karaa lamaan inni hojjetu karuma tokkoon sababa hojjetuufidha jechuudha. Garaagarummaan isaa isa kanadha. Egaa gosti saatalaayitiin tokko paasiv saatalaayit jennee irra. Kanaaf saatalaayitiin salphaan gosa saatalaayitiin salphaan maal jedhama? Paasiv rifleektor jedhama jechuudha. Gosa saatalaayitii baay'ee ishee salphaanii fi kan dura hojiirra ooluu jalqabe saatalaayitii paasiv saatalaayitii jedhamanidha. Isaan keessaa inni baay'ee salphaan paasiv rifleektor jedhama jechuudha. Ishee paasiv rifleektoriin kun signaalota daddabarsuu qofaaf oolu turan jechuudha. Yeroo sana signaalota qofa daddabarsuu hojii isaanii kana qofa ture. Egaa akkuma beekamu jiinii saatalaayitii lafaa tokkodha. Saatalaayitii uumama yookiin saatalaayitii naachuraal ta'e malee saatalaayitii artifishaal ta'e miti. Saatalaayitoonni gosa garaagaraatu jiru. Ammas iddoo lamatti qooduu dandeenya. Saatalaayitii naachuraal saatalaayit and artifishaal saatalaayit jennee qooduu dandeenya. Kana keessaati GE saatalaayitii lafaa ishee uumamaati. Saatalaayitoonni namni immoo hojjetan artifishaal saatalaayit jedhanii fi namoonni ofii isaanii tireed godhanis immoo akkuma jiran kan uumamaas kan akka ji'aa fa'aa jechuudha. Kanaaf ji'aani saatalaayitii uumamaa kan lafaa jechuu dandeenya jechuudha. 1954 yeroo jalqabaa fi GE akka maalitti fayyade akka saatalaayitii lafaa itti fayyade jechuudha. Maal gochaa ture? Signaalota yookiin wantoota barbaachisan yookiin daataas haa ta'u wantoota biraas haa ta'u lafarraatti fuudhee gara addeessaa yookiin ji'aatti achirraa immoo fuudhee gara lafaatti kan jijjiiraa ture. Akka ji'atu akkasitti nu fayyadaa ture jechuudha. Daataa daddabarsuudhaaf yookiin signaalota garaagaraa daddabarsuuf 1954 jalqabe jechuudha. Yeroo jalqabaa fi 1964 magaalaa Washington DC Ameerikaa keessaa Washington DC fi Hawaii kan jedhamu gidduutti maaltu hojjetame? Relay service hojjetame jechuudha. Kunis kan inni barbaachisee fi fakkeenyaaf relay'n yeroo baay'ee kan inni fayyadu telefoonii keessatti yookiin immoo bilbiloota keessatti dhaamsa daddabarsuudhaaf kan itti fayyadamnu keessaatii isa tokkodha.
kanaaf inni yeroo jalqabaaf 956 Washington DC fi Hawaii gidduutti hojjetame jechuudha. Innis kan inni fayyaduu danda'e Washington fi Hawaii gidduutti kan hojjetame sun kan inni fayyade amma 962 ture jechuudha. Egaa man GE yookiin addeessi akka saayinsiin jedhutti horaayizonii gararraa waan ta'eef akka gaariitti itti fayyadamuu hin danda'amu jechuudha. Saatalaayitii uumamaa yookiin ji'a akka gaariitti itti fayyadamuu hin danda'amu. Kanaaf namni egaa wantoota garaagaraa yaada jalqabanii maaliif artifishaaliin hojjennu jedhanii erga yaada jalqabanii booda saatalaayitii namtolchee jechuudha. Artifishaal saatalaayitii hojjechuudhaaf dhufanii jechuudha. Egaa paasiif saatalaayitiin akkuma beekamu akkuma jalqabatti elektiroonota walxaxoo yookiin baay'ee meeshaalee baay'ee walxaxaarraa hojjetame jechuudha. Akka aktiif saatalaayitii jechuudha. 1957 Raashaan biyyi Raashaa jedhamtu saatalaayitii jalqaba Sputnik 1 jedhamu gadhiiste jechuudha. Innis biyyoota 21 fi ispeesii keessa turuu danda'eera. Wagguma sana keessa Ameerikaan yookiin USA'n immoo Explorer 1 saatalaayitii jedhamu Explorer 1 kan jedhamu gadhiiste. Innis ji'oota 5 fi ispeesii keessa ture hojjechuu danda'eera jechuudha. 1957 naasaan immoo Score 1 kan jedhamu Score kan jedhamu saatalaayitii tokko gadhiisee ture. Saatalaayitiin kun egaa wanta namatti tolu tokko hojjetee ture. Yeroo sana President Eisenhower kan jedhaman turaniiru. Isaaniidhaaf maal gochuu danda'eera? Christmas message yookiin ergaa Christmasiidhaaf ergamu dabarsuu danda'eera jechuudha. Yeroo sana maaltu saatalaayitiin Score jedhamu yookiin naasaadhaan gadhiifame jechuudha. 1958 ture jechuudha. 1960 immoo naasaan wanta haaraa tokko Bell Laboratory fi Jet Propulsion Laboratory kan jedhamutu jira. Isaanii wajjin wal ta'uudhaan saatalaayitii haaraa Echo jedhamu gadhiisuu danda'eera yeroo jalqabaatiif jechuudha. Saatalaayitichis immoo saatalaayitii haaraa fi hojii haaraa fudhatee kan gara addunyaa saatalaayitiitti dhufeera jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaaf Transatlantic Transmission kan jedhamu dabarsuu danda'eera jechuudha. 1960 Department of Defense muummeen ittisaa Ameerikaa keessa jiru saatalaayitii Kooriyaa jedhamu tokko gadhiisuu danda'eera jechuudha. Inni immoo guyyaa 17 turuu danda'eera jechuudha. Ispeesii keessaa 1962 immoo AT&T kan jedhaman Telestar 1 kan jedhamu saatalaayitii yeroo jalqabaaf aktiif saatalaayitii gadhiisan jechuudha. AT&T 1962 warri aansila haasaa wal hundi isaanii paasiif saatalaayitii turanii amma gara 1962 AT&T kan jedhamu kaampaaniin tokko Telestar 1 kan jedhamu saatalaayitii haaraa gadhiisu jechuudha. Kun immoo saatalaayitii aktiif saatalaayitii jedhamudha. And daataa akkaataa barbaachisuun bifa fooyya'aa ta'eedhaan elektiroonii bifa fooyya'aa ta'eedhaan sababa hojjetamee fi hojii isa akka paasiif saatalaayitii caalaa hojii haaraa gara addunyaatti fiduu danda'eera jechuudha. 1963 immoo Telestar 2 fi saatalaayitiin inni lammaffaa Telestar 2 Telestar 1 akkuma 62 gadhiifame 63 immoo Telestar 2 kan jedhamutu gadhiifame jechuudha. Inni immoo kan akka daataa televiizyinii viidiyoo garaagaraa viidiyoo yeroo jalqabaatiif Telestar 2dhaan gadhiifame jechuudha. Kana taasisee kan jiru Saincom 1 kan jedhamu saatalaayitiin tokkos gadhiifame ture. Inni immoo 1963 gadhiifame ture jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti immoo gosoota afanii fi saatalaayitoota jiran biyyoonni garaagaraa gadhiisan Ameerikaa fi Raashaa waliin jechuudha. Amma kan ilaalle hundi isaanii Raashaa fi Ameerikaan gadhiisanidha. Jalqaba Raashaatu jalqabee kana booda Ameerikaan immoo gosoota hedduu kan akka saatalaayitoota karaa humna ittisaa ishee illee
saatalitoota akka Bell Laboratooriidhaan Kireetaan kan NASAadhaan hojjetaman illee gadhiistee turte akkasuma Raashaan illee kan akka Sputnikii yeroo jalqabaatiif gadhiisee turte jechuudha. Walumaa gala saatalaayitiin gosa garaagaraatu jira. Saatalaayitii aktiif saatalaayit, paasiif saatalaayitii jennee qooduu dandeenya. Karaa biraas naachuraal saatalaayitii fi artifishaal saatalaayitii jennees qooduu dandeenya jechuudha. Walumaa gala viidiyoon irra qabadee dhufe kanumadha. Baay'ee galatoomaa, yeroo gaarii qabaadha. Baay'ee isin kabaja. Nagaatti kutaa lammaffaadhaan walitti deebina. Kutaa lammaffaa keessatti akkuma isin jedhe bal'inaan immoo warra hafan wajjiniin ilaalla jechuudha. Yeroo gaarii.